yoo jiraate yoo mizayyan waa jechuu jiraate haala haragama jooharitti adeemnu joohar akka gartee gabaabatti haasawaa nu godhuuf gama jooharitti dabasa mee harka lafaa qabaaf harka lafaa Akkam ooltan? Fayyaa jirtanii? Amaansaati? Jajjaboo? Yooyyaa? Babaaroo? Baga walitti deebinee tuurii kan hoggan godhu isla keddee jabuu gaafa afroorraa fi raastarraa kaasitiin zabana arriitiin asin bahe isin teessaniitu na laaltan annumaan dullooma. That guy was older than this when I met him. Hedduu keessan hin beekaa. But it was a good journey, wasn't it? It was a productive journey. That's what matters. Dullomne jirra, rifeensa lama baafne jirra, ilkeen nurraa dhumtee jirti, qorsoo nyaachuu hin dandeenyu. Takka gabbadhee takka immoo huqqadhee jira. Garuu we worked very hard. We believed in what we did, truly. Jijjiiramni an kophaatti fite hin jiru. You all nurtured me. Biyya kana 2000 actually Canada 2004 dhufe. Came to British Columbia. Pearson Youth Leadership Summit kajamu tokko geggeessuudhaaf Victoriaan dhufe. San booda Stanford deegan dhufe boodas nama tokko beekuun ture biyya Ameerikaa kana. I didn't know a single person. Fira maal nama tokko beekuun ture. Achirraa nama barannee nama wal jaaraa walis quucaraa zabana paaltookirraa zabana feesbuukirraa osuma wal waqarru gaaran jiguu jaamusanis jiisinee wayi dirree baane ugaa jennus gaarri biraan mul'ate gaara baatanii beetanii biyya gaara beeteenya gaara tokko gaati wayi alhamdulillah jette kabiraati si mul'ata keessattuu gaara cilaalo tokko maa galaaltan tokko gaati beete kabiraati si dhufa jechuudha kana hunda bira dabarree but I enjoyed the journey. Ugada kuda torba kuda saddeet dabre kana keessa waan keessa dabarre manni keenya biyya alaa waan waggaa lamaan kana qofa nu gootaniif kan isin galateeffachuu barbaada. Jawaar har'aa agartan kun Jawaar maqaansa hamtuunis toltuunis ka'u kuni ani walitti qaba isa keessanii. I'm actually a product of you. Hundi keessan humnaan yaadaan du'aayin ummanni keenya biyya alaa kun namni nan gargaarin hin jiru. So whatever I succeeded, I attribute it to you. Waggoota dabran 17 kanaaf ummanni keenya kan Kanaadaa jirtanis biyya adda addaa jirtaniif waan na bira dhaabattanii waanin itti amane bakkaan akkan ga'uuf waan na gargaartaniif galatooma jechuuf hin dhufee galatooma warra nuti geessu. Obbo Addisuun biyyatti galee naan jaan yeroo tokko harka dhayaaf umrii isaa guutuu uummata Oromootiin tajaajila. That guy did a lot of stuff. Oromoo keessatti wanni waggoota 50-60 kana keessa dabarre laaftu miti. Waan suuta deemnee isin fakkaataa mi? Bar waan Oromoo hin jamne waan hin jirre finnee deefnee jaarre. Obbo Addisuun gumaata guddaa godhe keessaa tokko kitaaba illee fidaa kalammata quu irra barreessa warra baase keessaa hawaasa kanas warra jaare biyya alaatti illee waa hedduu warra dalage keessaa yeroo ammaa immoo soorataan biyya jira jedhanii isin illee gaafa soorata baatan nu bira koottaa tottolchine isin qeeyinaa takka hin sodaatina wajjuma duutinis jiruunis biyya wajjin irra tolti gaafa dadhabdan koottaa walumaan waan taanu taanaa galatoomaan isiniin jedha. Dula kana keessatti galatoomatti aansee wanti uummata keenyatti haasa'uu barbaannu jijjiirama dhufe appreciate akka goonuuf akka appreciate haa deeggarru jechuu osoo hin ta'in akka hubannuuf. Dhiiroo biitii tuni biitii amma jirtu tun
takuma lama kudha saddeet duraatiin totally adda. Ta biraa dhiisi Itoophiyaan an biraa hidhamee fi itti bahee dachii adda. Dachiif samii. Gara fuulduraa uummata keenya rakkoolee keessaa baasuudhaaf, rakkoo siyaasaa, rakkoo nageenyaa, rakkoo diinagdee keessaa baasuudhaaf wantoota jijjiiraman hubachuun barbaachisaadha. Maaliif haala hawaasni sun gama diinagdeetiin, gama siyaasaatiin, gama securitytiin, psychologically sirni sun, mootummaan sun, naannoon sun keessa jiru yoo sirriitti hubatiin tarsiimoo baasuu hin danda'amu. Tarsiimoon haala qabatamaa irratti strategic assumption waan jennuun jira. Faaktii fudhattee faaktii irratti hundooyiteetii tarsiimoo baaftaa jechuudha. Tarsiimoo tokko baasuudhaaf haala qabatamaa hawaasa sanii, haala qabatamaa naannoo sanii, biyya sanii, mootummaa sanii, sirna sanii sirriitti hubachuu barbaachisa. Kanaaf jijjiiramoota afur observe godhe ilaaleen isin himuu barbaadarra. Waan hoggaa gubbarra ilaalan hin mul'anne garuu siyaasaa biyya sanii, hawaasummaa biyya sanii fundamentaalii jijjiiree jira sirni amma jiru kun. Waa afuriin isinitti himu. Tokko commercialization of politics. Biyya sanitti siyaasaan shilingii sumuni taate amma. Xiqqoo warreen irra turtan beekuu dandeessan teessatu dargiis ta'ee Sillaasees namni hedduun jirtanii warra turtan. Dur biyya san keessatti namni aangoo qabachuu ka barbaadu istaatasaati. Obbo Abalu jedhamuu fi Ato Abalu jedhamuu fi aangoo qaba, bulchaa aanaati, bulchaa godinaati, daanyaadha jedhamu istaatasiif, psychologically istaatasiif. Amma maaltu dhufee namni amma aangoo ka qabatu purely for financial reasons. It is very important to notice this. Maaliif akkaataa state'ni takka mootummaan behave itti godhu hedduu shape godha. Namni duri aangoo ka qabatu aangoo ni qaba. Inni bar bulchaa waan kanaati. Inni bar daarektara waan kanaati jedhamuudhaaf. Amma akkasii miti. Namni amma aangoo kan qabatu ittiin sooramuudhaaf, mallaqa ittiin qabachuudhaaf. Kuni maal fidee ni fakkaate? Dura amma namni sila bulchaa kantiibaarra fakkeenyaaf ministeera turre aangoo guddaa qaba sadarkaa federaalaatti. Ministeera guddaadha. Amma namni ministeera irraa hajaan qabu. Amma namni kantiibaa magaalaa baddeessaa ta'uu isaa wayya ministeera ta'uurra, ministeera tokko tokko ta'uurra. This is very important. Namni amma nama amma ministeera ta'uuf caccabuun agartu. Nama kantiibaa ta'uudhaaf deemu agarta. Lammaffaa dura amma sadarkaa federaalaatti prime ministeratti aanee foreign ministeera ta'uu barbaada ture namni. Akkasii miti. The second highest high profile position was foreign ministry. Amma kun nafee namni eessa dhaquu barbaada? Bakka keessattuu meeshaan alaa bitamtu waa irraa cirachuu barbaadu dhaquu barbaada. Ministeera tokko tokko keessatti ministeera guutuu ta'urra ministeera tokko tokko keessatti ministeera sadaffaa ministeera deetaa sanii gadi sadarkaa daarektaraatti seeruu barbaada jechuudha. Militarii keessattis jeneraal abbaa urjii sadii ta'e fiildii irra takkaa'u bakka tokko diviizhinii komaandi gochuurra loojistikii irra bittaaf gurgurtaa irra hojjechuudha barbaada jechuudha. That country has been reconfigured. It's really reconfigured. Kan itti aayetiin ilaale sirriitti. Kanaaf akkaataan sirni ammaa kuni siyaasaa biyya sanii commercialize godhee jira. Kuni amma ifatti dubbataa turan beekta nuun galle gaafa dura galle san namni tokko ministeera bulchaa aanaa ta'e takka bulchaa godinaa ta'e waggaa 3-4 keessatti yoo mana hin qabaatin yoo makiinaa hin qabaatin maaloo ministeera ta'e maaloo bulchaa ta'e jaama ture. Amma yoo gartan Finfinnee keessatti naggaateen ciccimaan warri waa'ee mallaqa bulchitoota biyya sanii amma even sadarkaa gadi aanaarra jiran hoggaa laaltanii hoggaasi wajjin ta'anii haasayan barcaa irratti haa taatu taasisaatti bakka feetetti deeqa 5 booda siyaasaan haasayan deeqa 5 booda mallaqa haasayan. It is very interesting. One change tokko kan hin arge kuni siyaasa biyya saniitiif nageenya biyya saniif rakkoo uumaa jira. Keessatti namni
waa'ee siyaasaa waliin haasa'ee waa'ee ideoloojii waliin dibeet gochuun hafeeti waa'ee imaammata dibeet hafeeti transactional qofa akka ta'u meeqa naa kennita meeqa baasa fakkeenyaaf bulchaa aanaatirraa bulchaa godinaa seenuudhaaf mallaqa guddaa maqfaata allabbe injiru jechuun dura amma fakkeenya dhayxeetii abaluu harka kennitee deeggartee maal caasaadhaan ol baataa akkasii miti amma akkasitti deemee jechuudha. The state has been captured by commercialized political elites. Kuni gara fuuldura baay'ee na sodaachisa. Maali? Biyyattiis, ummataas, humna alaatiin waan saaxilu natti fakkaata. Maaliif competitionii eliitii bulchiinsaa jidduu jiru aangoo wal caaluudhaaf osoo hin ta'in qabeenya wal caalu yoo ta'e qabeenyaan wal caalu irratti akka fuulleffatu taate resource biyya sanii immoo hedduu limited waan ta'eef dantaa biyyaa dabarsanii gurguruudhaaf waan saaxilaman natti fakkaata. Waan tokko tokkos argaatiin jira. San tuttuqee deebi'ee zabdiyyaan bu'u garuu tokko wanni na hubachuu qabdan commercialization of politics incredibly fast fidee jira. Kuni waan gaarii waan hamaas qabaachuu danda'a. Probably eliitiin transactional ta'e compromise ta'uu danda'a. Compromise gochuu irratti waliin haasa'uu irratti sattoo maqqabal jedhamu saniif karaa banuu danda'a ta'a. Gara biraatiin garuu dantaan uummataa dantaa hawaasaa wanni jedhamu namni siyaasaa ka seenu public interestiidhaaf osoo hin ta'in purely financial interestiidhaaf ta'a deemuun kun by the way amma OPDO fi yaadee qofame kan hin jechaa jiru. Even namoonni qabsoo keessa yeroo dheeraa turan hidhamanii cabanii miidhamanii aboo kana booda galaalan hiriyaan isaa duroome mana ajaa'ibaa qaba makiinaadha oofaa san qofa osoo hin ta'in bakka biraatti immoo mana qabaa dachii qabaa kanaaf namnummaan qabsoo keessa tures aboo maaliif irra akkadha jee gara waan kana dabalamuutti argaa jirra jechuudha. So one change is commercialization of politics. Kalamaffaa PRization kan jennu biyya san keessatti wanni dalagamu hundi gaafa yaadee geegalee amma garuu saffisaan dabale. Kunis maali? Projektiin tokko waggaa dalagamu jireenya uummataa jijjiiruudhaaf yookiin immoo biyya guddisuudhaaf osoo hin ta'in daily news yeroo yeroodhaan just guyyaa saniif namni sun ittiin faarfamuu mootummaan sun ittiin faarfamuu irratti fuulleffata jechuudha. Waan hojjetamu projektoota waggoota afran hojjetamu yoo laalte fuulleffannaan guddaan bilijilichi irratti ta'e. PRization amma bar qondaalli hundi Facebook armii mataa ofii qaba qondaalli hundi. Qondaalonni amma Oromiyaa irra jiran federaal irra jiran yoo laaltan nama 45 kan mindeessantu jira ka Facebook irratti waanuma gaarii isaanii faarsu footoma isaanii maxxansaa fi ooluu qaban. Xiqqoo waggaa waa dalagan waan san godhuuf kuni PRizationiin kun namni waan substantive ta'e waan qabatamaa ta'e hojjetu irratti osoo hin ta'in waan guyyaa har'aa ummanni haasa'uu danda'u ummanni ittiin faarsuu irratti akka fuulleffatu sadarkaa mootummaatti illee sadarkaa qondaalaatti illee kun observation tokko waan godhe kana jechuudha. Kabiraa jijjiiramni arge anti intellectualism dhaloonni nu duraa sanii keessattuu dhaloonni 70moota 60moota keessa ture sun beekumsaaf kabajaa qaba ture. Inumaa xiqqoo keessa dabran turan hedduu hair splitting keessa seenu turan. Komunizimiin waan akkasii qaba namni hedduu dibeet godha ture hedduu waliin morma ture yaada kitaaba adda addaa dubbisa ture seeliidhaan deema ture beekumsaaf gatiin gudda ture. Amma waggoota afran kana hayyoota ofirraa dhiibuu hayyoo beekumsa xiqqeessuu warri beekee uumaan finne yoo agarta miidiyaa mootummaa irratti illee it is interesting manidhaa keessa taa'eetiin namoota sadii ka PhD qabu warra PhD qabu kan arrabsuun arge. Beekumsa argachuun dhiphoo akka nama godhu shaaloo akka nama godhu duula intensive godhametu godhame. Kanaaf maal ta'ee imaammanni biyyaatis tarsiimoon bahus qorannoof qo'annoo irratti osoo hin ta'in hawwii fi wishful thinking irratti akka ta'u godhe. Wannummaan ca'umsi guufatee rakkoo keessa seenneef tokko wanti godhamu karoorri bahu imaammanni bahu tarsiimoon bahu qo'annoof qorannoo irratti hubannoo irratti sirriitti gadi fageessanii irratti mari'achuu irratti osoo hin ta'in
gubbaa garaaf godhanii deemuu irratti fuulleffatame. Kanaaf amma xiqqoo yoo inni malee baatii jahan dabre kana yeroo lolaa sanfaa hedduu nama sodaachisa ture. Biyyi sun biyya sabaa sablammoota waan 70 wayiiti. Gaanfa Afrikaa keessa jirti. Haalli addunyaa jijjiiramaadha. We are functioning in a complex system and rapidly changing global order keessa deemaa jirra. Kana haasa'uun fedhu amma warri biyya san bulchu. No. Waan mataa nama cinqu haasa'uun barbaadan. Waan mataa nama yaachisu haasa'uun barbaadan. Eliitiin sheppii godhame hanga gadiitti waan ajaa'ibaatti dhufe bara. Amma hoggaa xiqqoo waan tokko sabstaantiif ta'e hoggaa amma lakkoo isa fa'aa yaada wayii dhiyeessu. Ragaa yaada sanii maal yoo ta'an deebii kennuu barbaadan. San qofa osoo hin ta'in nama gaafii critical ta'e gaafatu. Nama yaada dhiyeessu. Even warra ijoollee qabsoo keessaa bakka adda addaa itti makamte amma ni gartan yeroo tokko tokkotti fincila itti dhufaa jiru. Namoota xiqqooma yaada qaban akka maraataa itti ilaalu, akka farra misoomaatti itti ilaalu, akka gowwaatti itti ilaalu. So anti-intellectualismiin bal'inaan biyya san keessa sadaffaadhaan akka badhaa kun. Commercialized ta'e PR irratti hedduu fuulleffate propaganda qofa irratti substaansii osoo hin qabaatin lammaffaa immoo hayyummaa xiqqeessuu irratti deeme konsekwensiin keessattuu anti-intellectualismii kuni it's a trend globally waan kana biyya kanatti amma biyya Ameerikaatti yeroo Trump waan akkanatti ture yoo ilaaltan hayyummaa beekumsa xiqqeessuu more emotionally onneen deemuu ol kaasuu irratti fuulleffatamuu kana agarta. Kuni rakkoo biyyattii salphisanii akka laalan. Ni jeefaa xiqqooma fudhatanii if there is a will there is a way ka jedhu. Kanaafuu gidaara san nin cabsettee deemnaan cabsitee deemuu dandeessa. Osoo hin xiinxaliin maalirraa ijaaramee osoo hin laaliin deemtee waa hundi cabsuu dandeessa yaadni jedhu kun predominant ta'ee dhufe. Kun biyya san diigaa jira beektaa? Maaliif? Waan qondaalonni dubbatan kana carefully hoggaa laaltan waan isaan hojjetan hoggaa laaltan waan hin bilchaatin waan itti yaadamin xaxama biyyi sunii fi naannoonni sun keessa jiru sirriitti xiinxalanii karaa filachuu osoo hin ta'in naa akkuma itti dhufetti akkuma billichitti jeetti itti deemuun aadeeffamee dhufe mootummaa qofa keessatti miti kontaajees ta'ee jira yaadno kun. Nama hojjoggaa gatteessee xiqqooma waan substantive ta'e maali wanni amma jettu kun theoretical background isaa maali? Where is the empirical evidence? Muuxannoon biyyoota biraa maal fakkaata? Hoggaa jetteen hoggaa kun bara yuunivarsiitii miti siin jenna. Kun siyaasaadha siin jenna. Siyaasaan shira malee waan sirriitti itti yaaddee itti cinqamuu qabdu miti siin jenna. Barkasii finne yuunivarsiitii barsiisiif osoo hin ta'in waan kana geggeessiifi inuma geggeessi qofa osoo itti yaadin. So rakkoo amma agartan biyya kana keessatti agartan keessaa tokko this anti-intellectualism has led to shallow analysis. Rakkoo biyya sanii rakkoo diinagdee biyya sanii akkaatuma isaan diinagdee itti fix godhuudhaaf yaalan yoo ilaaltan akkaatuma amma dhugaan eegan bahee booda qondaalota tokko argeen ture. Biyyi sun lola waggaa tokkoo fi walakkaa nama 500 fixe keessaa warra hogganan fakkaatan. They have not taken time to appreciate and reflect how deep the country has gone. Akka watakkan ta'in sitti haasayan. Maaliif jee hoggan laalu anti-intellectualismii maalitti ergee waa hunda salphisanii laaffisanii akka laalan godhee jechuudha. Jijjiiramni sadaffaa ani arge afraffaatti osoo hin dhufin keessattuu anti-intellectualismiin kun maal godhee nama amansiisuudhaan osoo hin taane sodaachisuudhaan bituu. Namoota carefully mee Amaarri maal barbaada, Oromoo maal barbaada, Tigreen maal barbaada, Walaayitaan maal barbaada, mee waan inni barbaadu jidduutti hafiinnu jechuurra wal jibbaa fi wal shakkii jidduutti naquu irratti akka fuulleffatamu godhe jechuudha. Even Oromoo jidduuttu hoggaa gaafiin tokko ta'e maaliif gaafiin kan ta'e? What is the incentive mechanism driving the protest, the rebellion? Kajau analyze gochuu dhiisanii garamitti deeman securitization. Balaan takka kaateemi maddi balaa kanaa maali? Kana yoo goone maaltu ta'a? Jaanii ilaaluun hin jiru. Waraanuma itti erguu taate jechuudha.
ibiddi belbelaa jiru irratti ibiddi kun maa belbelaa dhiiroo margatu goggoge moo biyya santu gaasa qaba moo jechuun osoo hin jiraanne oo belbelaa jira itti beenziluma itti naqaa jiran jechuudha. Kanaaf anti intellectualismiin biyya san keessatti rakkoo guddaa uumaa dhufee jira. Fourth, cruelty. Biyyi sun lola keessa turte erguma jaaramtee kuni waan haaraa miti. Garuu wanti haareen hoggaata asaanaa kana dhufe gara jabeenya namaati. Humna hidhate qofaa miti mootummaa gaafii warra riphee lolaa qofaa miti. Gara jabeenyi dhufe. Viidiyoo amma intarneet irratti agartan kana kareeffa guban kan lubbuun guban bakka takka qofa miti miti kataa jiru. It's happening across the country. Namni lubbuu wal gubuun it's happening across the country. Dullatti manatti ol dhiibanii itti qabsiisuun it is happening across the country. It is being done by all actors, organized or disorganized. San qofa miti. Isinuu itti seenuu jirta nama kana maal desensitized ta'e namni. Nama lubbuun guban arganii guyyaa tokko faasa'e namni. Guyyaa lammataa bira kute. Amma nuti gabaas tokko tokko walitti qabdee hidhamaa baasanii ajjeesuun miskiina fixuun maal inni hoggaa kaa'amnu akka waan guddatti ilaalamu even in the society cruelty waan biyya san dur hin jirre wani tokko jiraami dur hin jirreen biyya san dhufee jira jechuudha. So kuni maal godhee kufaatii diinagdees dhumaatiin namaas diigamuun biyyaatis akka waan normaal ta'etti hawaasninis mootummaanis sirnis akka fudhatu godhee jechuudha. Amma rakkoo biyya sanii nama biyya saniitirra faranjii wajjin gaara haasa'u galaaf dur rakkoo teenya nuuf galaa beektaa faranjiidhaaf hubachiisuun nutti ulfaata ture. Amma daqiiqaa 5 keessatti faranjiin biyya feetee rakkoo biyya sanii ni hubatte hoggaan ittiin. Namni biyya sanii garuu normalize godhe cruelty hammeenya cruelty kana fudhatee normalize godhaa dhufe jechuudha. Maaliif hin kana isinitti hima? Commercialization is PRization isaatis anti-intellectualism is cruelty kun isa hoggaa walitti qabamu atiin biyya sanitti waan haaraa keessa seenaa jirra. Akka hawaasaatti akka biyyaatti akka uummataatti feezii haaraa keessa seenaa jirra. Kan akkamitti keessaa baanaan gaafii guddoodha. Uummata keenya diaasporaatis hundumaa kan biyya keessaatis kan hin gaafadhu keessattuu hayyoota kan hin gaafadhu. Waggoota asaanaa kana jijjiiramni sadarkaa diinagdeetti sadarkaa hoggansaatti hawaasa keessatti psychologically biyya san keessa dhufe it's much deeper than we are appreciating. Waan kuni akkaataa Oromoofis gara fuulduraa waan ta'u dalaguu irratti hoggaa fuulleffanne dhiibbaa nurratti qabaata. Fakkeenyaaf waa'ee commercialization reefu isin kaaseen ture. Nama aangoo irra jiru tokko nama durga amma maaliin isin jee dur namni aangoo ka barbaadu staatasiidhaaf ittiin kabajamee ittiin faarfamee abalu ministeera haa jedhamuufi. Amma akkasii miti. Amma kiisha guuttachuuf achi jira. Tarsiimoo durootiin yoo deemne namicha san fakkeenyaaf yoo aangoo sanirraa fuunee bakka biraa keenye itti dhaga'amaa bakka sanirraa buudhaaf waan tokko sii jijjiira ture. Amma haajaan qabu. Hanga bakka san qabattee daddafee nyaataa gaafa achii kaafte daldalaa ta'a. Kanaaf incentive wani jedhamu poolitikaa keessatti amala namoota amala hoggansaa amala sirnootaa jijjiiruudhaaf incentive sirriitti hubachuun barbaachisaadha. Incentiviin dura qondaalota sirna wayyaaneeti, sirna dargiiti, sirna Haayila Sillaaseetiis irra qabsaa'uudhaaf xiinxalli nu fayyadamaa ture suni sirna bilchiginaa kana irratti hojjetu. This is a different setup. Different kind of elite have emerged. Elite daangaan isallee clear hin tahin emerge godhaa dhufaa jira. Kun tarsiimoo gara fuulduraa baafnu irratti illee dhiibbaa qaba.
recommendation ani qabu hayyuunis hoggansi siyaasaatis biyya san seef godhuu barbaade siyaasa deebisuu qaba. Siyaasni du'ee jira biyya san keessatti. Political discourse has died. It has been so watered down, so simplified. Kanaaf ol kaasuu qabna. Marii biyya sanii dhimma imaammataa irratti, dhimma tarsiimoo irratti, dhimma diinagdee irratti, dhimma fayyaa irratti, dhimma barnootaa irratti. Biyya sana amma PhD'n dachii dhiphiftee jirti. Dhiifama naa godhaa doktoroonni keenya. PhD'n bitamee heddummaatee tuuffatame. Sirna san warri maanupuleet godhuu barbaadu immoo kanatti fayyadamee ilaalu inni bara PhD qaba garuu maqaa isaatu sirreessee hin barreessu hin jedhan. Duraa isaanuma itti kenne PhD. Deebisee immoo sanitti fayyadamanii warra credible ta'e waggaa meeqa xaaree PhD argate doktor Hussein doktorummaa isaa. So wanni sirni sun ittiin deemaa jiru sirni biyya sanii haalli biyya sanii ittiin deemaa jiru jijjiirama guddaa ta'uusaa hubachaa hojii hojjennu keessatti kana qabachaa deemuun barbaachisaadha. Maaliifin siyaasa guyyaa guyyaa dhiisee waan akkanaa sirriitti babeetu rakkoon akka Oromoottis akka Itoophiyaattis akka gaafas Afrikaatitti illee deemaa jiru. Ila hoggansa xiinxala gadi fagootti hin amanne complex system laaluun barbaanne qabaachaa hoggansa dantaansaa guddaan kabaja siyaasaa takkaahu dantaa uummataa osoo hin taane shilingiif sumuu ta'e bakka jirutti hoggansa dhumaatii uummataatiif fi kufaatii biyyaatiif disensitize ta'e qabaattee rakkoo keessaa bahuun baay'ee ulfaataa ta'a. Maaliif tokkoffaa rakkoo san hubatu. Lammaffaa rakkoo san shilingiif sumuu isaaniin suphaa jee yaada. Kanaaf bakka rakkoon jirtutti maallaquma itti naqaa jechuudha. Hoggaa xiqqoo jee maallaqni hir'ate. Kanaafuu maal godha? Osoo itti yaadin biyya biraatirraa ergifachuu liqeeffachuu dhaqaa jechuudha. Xiqqoo booda biyyattiin humnoota alaatiin weeraramtee qabdiin nyaatamee rakkoon biyyaa harka lammiilee biyyaatii ba'ee harka qaamota alaa seenaa jira jechuudha. Sidii galaa booneen jechuun jiru. Waggaa afran irraa rakkoo Itoophiyaa furuun irra laafaa ture. Irra caalatti domestic actors turre ka wanni godhuu dandeenya. Har'a sababa adda addaa kanaan rakkoon biyya sanii internationalize wanni ta'een kanaan wal qabateeti ka deemaa jiru. Nuyis wanni godhuu qabnu akka hawaasaattis akka hoggansaattis biyya san keessatti kalee qabsoon Oromoo waggaa 50 dabre kana maal keessa akka dabre toroottootti haasa'an ture. Amma boqonnaan haareenii qabsoon Oromoo hawaasni Oromoo uummanni biyya sanii keessa seene hamma tokko ni hubattan jeetiin yaada. Kana sirreessaa deemuun barbaachisaa. Nutis jaarame amma jaaraa jirru jabeessaa jirru keessatti hawaasa engage godhaa jirru keessatti uummanni keenya xiqqoo wanni Oromoo irraa amma eegamu xiqqoo lash godhee eessaa kaanee eessa geenye qofa osoo hin ta'in dhiiroo sirna akkamtu nu dura dhaabbataa jira. Social, economic, political security transformation naannoo sanii maal fakkaata ka jedhu itti yaadee bilcheessee itti deemuu qaban jee yaada. Kaafan booda mariitti deebinaa ka dhumarratti wanti amma reefu obboleeyyan keenya dhiyeessan na gammachiisa. Entrepreneurshipiinis networkiinis rakkoon tokko biyya sanitti dhufe namni dalagaa uumuun barbaadu because of this commercialization and intellectualism kun hundi interact godheeti entrepreneurshipii dalaguun barbaadan namni waa uumuun barbaadu namni saffisaan duroomuu barbaada malee dalagee duroomuu barbaadu. Kanaaf warri keenya uummanni keenya biyya alaa jirtanis ka biyya keenya jirtanis waan creative ta'e waan haaraa waan hawaasa nama dhuunfaatis guddisuu irratti waan akka mareefu abajaataa jettan san jaaruu irratti hojjechuun but more than that ka attract na godhu professional networking waldaa injiinaroota jaartan sun hedduu gaarii maaliifi
who you know, particularly biyya alaa kanatti, sometimes who you know is more important than what you know. Waldaa akkanaa kana dhaabuun ijoollee lafaa jirtus koos gochuu. Reefu maaliif hin jiru kan biyya kana dhufu nama tokko hin beekuun ture. Waggaa afuritti koorsii meeqaantam credit hour meeqaan fudhadhe. Almost 2/3 san caalaan deebee ture. Osoo hin beekaa jiraadhe Stanford waggaan bahu maastarsii guutuutti fitee actually lama fudhachuu hin danda'an ture. But I left, BN achi bahee jechuudha. Kanaaf ijoollees koos gootanii ittiin deemuudhaaf. Already immoo experience qabna. Waldaan hakimoota ogeeyyii fayyaa Oromoo ka biyya alaa jiru kun hojiin hojjetaa jiru argaa jirtanii. Akkasumas biyyatti waldaaleen ogeeyyii fayyaa kabiraadhis uummata tajaajiluu jiru qoosaan ta'in gaafa nuti rakkoo keessa turan illee hagamta akka kan tajaajilanii beeytanii. Kanaaf waldaa injiinarotaa kanas daran cimsitanii waldaalee bifa adda addaatiin jiranis daran cimsitanii deemu. Hawaasa keenya kapasitii keenya ijaarrachuu qabna amma. Amma booda hunduu kan deebinu waan tokko hin shakkina amma booda ta duritti hin deebinu. Garuu fuulduraa deemna. I painted the whole situation dark. Don't be gloomy. I want you to take the situation serious, but not be sad and discouraged. Pessimistic akkataatan hin barbaadu. But I want you to be realistic. Nurraayis waan eeydan, biyya seen nurraayis waan eeydan, realistic akkataatan. Akka gadditan osoo hin ta'in akka reflect gootan barbaanna. Kanaaf kan ammoo utubuudhaaf waan hojjennu kana utubuudhaaf fakkeenyaaf rakkuma amma reefu isinii kaase kana furuudhaaf tokko hayyoonni keenya gara diinagdee kalaqaatitti gara entrepreneurship gara creativity uummata deebisuun gaarii ta'a jeetiin yaada. Isinitti dheeressee warri Winnipeg hedduu ulfaadha kaan immoo mariidhaan walitti deebinaa galatooma. Galatoom Joor fayyaadee hedduu galatoomii yaada keessa waan nu ibsee hundaa'u mee isa galatoomfachuudhaaf akkamiin agarsiistan lukkata akkamii harka waan agarsiisa. Thank you very much. Akka xiqqoo bishaan ni qabna namni dhoobuu qabdan bishaan fudhadhaa. Mana fincaanii dhaquudhaaf manni fincaanii gama bitaa kanaan jira. Ulan bahaninis ulalameen tan. If you need water, we have some. Please come and get it. And the washroom, I will repeat, to the left. 2 exits to the left. The washroom right there. Akkas godhaati. ጥያቄና መልሱ ወደ ሳንሄድ ትንሽ ጊዜ ስትሆን ልጆርም አረፍ ይበሉ ውሃውንም ጠጡት። Wallee jirtu keessaa xiqqoo yoo nu dhaggeessiste arsatee xiqqoo wallee nu taphadhu and then we'll get back to you.